humnoonni mootummaa kana cabsina jedhee tumsa yaammate kun hundi isaanii humna ifiifuu keessatti diigamtuudha. Humna hin qabne, humna hamileen cabxee dantaa dhabanii biyyarraa baay'ee ta'us dubbannee jirra. Kanaas ifatti gartanii jirtanii. Ajandaan torbaan sadeen kana haasawaa turre waan kana. Wanneen kana hundaa'uu injifannoodhaan keessa kunnee ummata keenyaafillee ifa goonee warri nu mormulleen kanuu abaarulleen dhugaa tana if keessatti beekee jechuudha. Waan nuti dubbannu kana dhugaa tana dhugaadha qabanii wanni jedhan dhugaadha. Maaliif waan dubbannu hundaa'uu osoo kijiba namarran keenya osoo propagandaan goone ifatti waan ta'aa jiru qofarratti fokas goonee ragaadhaa wajjin dhiyeessaadhaa isin garsaa jirra. Waan kalee biyya keessatti haasawaa ture biyyarraa baqatanii baas maal haasa'u jiranii tumsimmaa kun maalii fi rakkinni siyaasaa kan duubaan jiru akkamii kana hundaa'uu bakka tuttuquu hin qabnu bakka hunda tuttuqnee ragaadhaa wajjin dhiyeessinee uummanni keenya irra kanullee mormaa jiru keessatti dhugaa tan ni beekan jechuudha. Dhugaa tana lakkii caffeen dhugeechuu jira, falmataan dhugeechuu jira. Ijoolleen tun kalee warri joorii wajjin dhaabbatee halkanii guyyaa dalagaa ture isin hunda caalaa nuyi. Keessattuu anaaf falmataadha. Namni joor gaafa inni hidhaa jiru irraa qabee wajjin dhaabbachaadhaa ture, sagalee taafii ture. Namni isa mana hidhaa keessatti illee qunnamaadhaa ture anaaf falmataadha. Kana evidensii si dhiyeessa ragaa. Gaafa namni sagalee ta'uu dhabee namni dudduudatti galee nu wajjin dhaabbate. Haga hidhaa keessatti wal dubbisuudhaan mana hidhaa keessaa wajjaasa'uudhaan hanga isa gargaaraa ture jechuudha. So namni gariin hedduun kalee joor deeggartanii arra maaltu godhe isin galchee. Kalees joor kan deeggarreef siyaasaa Oromoodhaaf barbaachiftu karaa Oromoodhaaf gaarii gaafa deemaadhaa jiru nambar waan joor namni deeggarre nuyi. Namni sooshaal miidiyaa gubboo hin jirre namni isin caalaa anaa deeggare anaa gargaaraa jiru asaaboo. Arra hoo maaliif mormitanii nama kalee deeggaraa turtanii waan warri jettee jira. Abii kalee mormaadhaa turtanii abii kalee dura dhaabbattanii arraan tana hoo maaliif joohar dura dhaabbattanii abii deeggartanii isinii kun bitamoodha dachirkattanii weerkattanii wadhuu jira hedduun lokku. Kalee gaafa abii dura dhaabbachaa turre abii gaafa tumsa fannoo wajjin yaammate abii hin deeggarre. Gaafa abii siidaa miliik dhaabe abii hin deeggarre. Shift hangoone gaafa sana. Gaafa Oromoo qaqqabu wajjin dhaabbanne. Garuu namni gariin abiyyuu kalee fannoo isaa faarsee isaa ijaaree gaafa suu duran dhaabbanne yoo jettan lakki gaas dura dhaabbannee jirra. Gaas deeggaraadhaan turre. Arra hoo wanni joowar dura dhaabbanneef fannoodhaa wajjin diina Oromoodhaa kan jireenya Oromoodhaan barbaanne wajjin tumsa uumuu ta'a. Mootummaa Eertiraadhaa kan mootummaa Oromummaadhaa jettee Oromoo hunda maqaa mootummaa kanaatiin yakkite wajjin dhaabbachuu dura dhaabbanne. Warra TPLF ka amata 30 guutuu qabeenya Oromoodhaa saamee Oromoo harkarraa muree miilarraa muree qabeenya Oromoodhaa saamee biyya alatti galchaadhaa ture wajjin dhaabbachuu ni balaaleffanne. Kana hunda waan jiru kana hundaa ragaadhaa wajjin dhiyeessinee jechuudha. Akka addaa isii baatu. Na arrabsaa dhageeffadhaa. Na yakkaa dhageeffadhaa. Na qeeqaa dhageeffadhaa. Waan kana hundaa'u injifannoodhaan keessaa baanee jirra. Injifannoodhaan keessaa baanee jirra. Nama beekuuf. Warreen arra abiyyi mormaadhaa jiru irra hedduun warra dantaa isaanii tuqamte warra siyaasaan harkaa wal dhooytee fi warra hamilee abdii murate tahuu ifa dhiyeessinee jirra. Duuba kufaatiin siyaasaa tarra geesse tuni karaa hedduudhaanii harkaadhaa jirra. Sooshaal miidiyaa gubbaadhaa waca deemu yaada keenya yaadaan mormuu dadhabanii laal. Haasawa sooshaal miidiyaan namni guddaan adaaltiin taa'ee wajjin haasawa yaadaan wal morma yaadaan wal mo'a yaadaan mo'a. Mee namni yaada keenya kana mormitan maachurle yaada keenya kana mormitan as baatii dheeffadhaneeti hulaa teenya nama hundaaf bannee mee kootaa warri nu mormu dura seenaa kan deeggaruumti jennee gaafii nu gaafadhaa waan mormaa jirruuf jennee hulaa bannee na hin'ee nama yaada bilchaataa dhiyeessee nu mormu yaada keenya yaadaan moohuufillee tattaafatu
hin argine jechuudha. Hin argine. Yaada keenya yaada ammoo dadhabaniiti yaada keenya arrabaan mormaadhaa jiran. Yaada keenya karaa biraatiin maalaaniidhaan mormaadhaa jiran. Garuu namni waa hubatu, namni sammuu yaadu sarkaa irra jiru keessatti yaada yaadaan mormeeti yaada yaadaan ammoo. Deeggartoonni warra abdii kutatee kuni irreedduu yaada yaadaan mormuu dhiisaniiti jiruu dhuunfaadhaa keessa galanii haalsiidhaa fi kophee teenya lakkaa'an. Nuti haalsii fi kopheen maal lakkaa'u hanga sagad hin buune. Nama tokkorraa rakkoo hin qabnu. Parsanaalii nama tokkorraa rakkoo tokko illee hin qabnu. Oromoodhaan hundinuu wal jaalanna. Hojii nyaanna hojii dhuyi. Garuu dhugaa jirtu irraa waliin kaanu. Warreen hangarraan tanaa as gubbatti harkaa jirta. Warreen isin warreen sooshaal miidiyaa kan seentee dhageeffattanii injooy gootan waan if keessatti dhugaa takka tan beektan ni isin hima. Naaf falmataan faa yaada dhiyeessaadhaa jirra. Ragaadhaan qabsiifnee yaada dhiyeessaa jirra. Yaada kana ammaasii akka yaadaan nu mootan hulaa isinii banneeti hulaan teenya banaan. Nama yaadaan nu mormu hangammaan tanaa isin hin garre. Amma komantii ammarraa ilaali eegali yaada keenya namni barreeffamaanis ol ba'ee sagalilleedhaan yaada keenya yaadaan moohuudhaaf dubbe tokko illee hin jiru arrabaan malee. Arrabni qabsoodhaa miti. Maqaa ol balleessuun qabsoodhaa miti. Haalsiidhaa fi kophee namaa lakkaa'uun hojii kanaa dalaydhaa maarri gootaan qabsoodhaa miti. Suni parsanaalidha. Dhuunfaadha. Hangam takka gabboo akka taane, hangam takka wallaalaa siyaasaadhaa akka taane, akka hangam takka akka waan hubanne ragaa ifitti baadhaa jirtan. Nuti siyaasaan isinii mormaadhaa jirra. Isin ammoo kophee teenya lakkooftan. Kan uummanni Oromoodhaa harkaadhaa jira. Anyways, waan takka isin hima. Mootummaa Dr. Abiy kana maaliif deeggartanii warri jettan? Warreen mootummaa tana mormaadhaa jiran wanni isaan irra deddeebi'anii haasan miidhaa qofa. Negatiivii mootummaa tanaa qofa malee silaa feerli dhugaa siyaasaa oofne jenne waan gaarii isaan godhanillee hamtuu godhanillee silaa wal maddii oofne yeroo dubbachuu qaban wanni isaan irratti fokas godhan guddaan negatiivii qofa. Negatiivii qofa. Waa'ee jijjiirama biyya keessa jiru guddina biyyattiin qabdu guddina diinagdeedhaa guddina investimentiidhaa jijjiirama mootummaan kun magaalota Oromiyaadhaatii fi Itoophiyaatti jijjiiraadhaa jiru tokkollee maqaan dhoon. Kun siyaasaadhaaf itti sumaa rakkoo takka illee hin qabu. Walumaa rakkoo takka illee hin qabu. Waan gaarii dhiisanii waan hamtuu qofatti foolleeffatanii nama hidhamee nama ajjeefamu uummata beelawee amma viidiyoodhaa fi suuraa maxxansuun abaluu beelawee jirti. Abaluu kan rakkattee akkas tahee yes nuti bar rakkoon Itoophiyaa keessa hin jirtu tasumaa hojjechaa jirru bar. Itoophiyaa keessaa miti rakkoon Ameerikaas ni jirti. Biyya Ameerikaatis rakkoon ni jirti. Garuu yoo negatiivii qofarratti xiyyeeffanne hamtuu qofarratti xiyyeeffanne mootummaa cilee dibuu yookaan maqaa balleessuu qofarratti xiyyeeffanne rakkina mootummaan hundi ni qabdi. Mootummaan Awurooppaa ni qabdi. Mootummaan Ameerikaa ni qabdi. Eeziyaan ni qabdi. Hundi ni qabdi. Warreen mootummaa tanaan morman kun uummata jedhamanii gaarii biyya keessa deemaa jirtu tana tasuma biran ban. Nuti wanni dubbanne lakkii dhuga biyya keessa bulchiinsa rakkoo ni qaba. Caasaa bulchiinsaa keessa rakkoo ni jirti. Namni hidhamuun ni jirti. Garuu akkuma wajjin mootummaan kun seenaa mootummoota Itoophiyaadhaa kan madura dhufanii keessatti ta duraati uummanni Oromoodhaa kabajaa akka ta'e jira. Haaduu haa hidhamu arra mootummaan Dr. Abiy Oromootti kabajaa gootee jirti takka. Lamada dur warreen Itoophiyaa tana bitaadhaa turan qabeenya biyyaa saamaniiti biyya ala galfatan. Arraan tana warri maan tana jiru kuni qabeenya isa biyya keessatti deebiseeti biyyaan guddisaadhaa jiran. Atleast qabeenya keenya biyyarraa haxaawamee guuramee alatti ergamaadhaan jiru. Mootummaan tun qabeenya biyyaa oolcheeti biyyaan jaaraa biyyaan guutaa jira. Warreen amma duraa wanni qabeenya saamanii biyyarraa baafataniif biitti tun tasaanii tahuu dhabu aangootarraa akka gadhiisuu ta'aniif akka aangoon turre waan beekaniif
dafanii hanga aangoo jiran saammatanii qabeenya isaanii Siwiz Baank biyya alaa Ameerikaa Awurooppaatti invest godhan Dubaayitti geeffatan. Warreen ammaan tajaajila kun garuu jaalannuu jibbinuu akka arkaa jirrutti dhugaan jirtu. Qabeenya Oromiyaa keessatti invest godhaadhaa jiran, Oromiyaa ittiin guddisaadhaa jiran, magaalaalee Oromiyaa ittiin ijaaru jiran, indaastirii ijaaru jiran, paarkii ijaaru jiran, hoteelii ijaaru jiran, waa hedduutti godhaa jiran biyya keessatti. Waan kana immoo warri mootummaa kanaa mormu kun isaanis botuun gartu. Haa gurguruu malee waan abii godhe. Haa gurbaan kun waan gaarii godhee jechuun instead of saying he did a good job. Gurguruu qabnaa. Beeta mangistiin gurguramuu qaba. Paarkiin gurguramuu qaba. Kuni this is foolish. Kun siyaasaa nama gowwaadhaati yookaan siyaasaa nama abdii murteetti kana ragaadhaan isin dhiyeessaadhaa jirti. Dhageeffadhaa. Ragaadhaan as gubbatti ol banii beeta mangistiin gurguramuu qaba. Nun barbaachisu. Hay beeta Abiy Ahmad wannummaan gaariin inni godheehu beeta mangistii amata 100 waa uummanni Oromoodhaa keessa cafaqamaadhaa ajandaan Oromoo fixu irraa bahaadhaa ture. Beeta mangistii Miniliik muuzeema jijjiiree beeta mangistii haaree ilma Oromoodhaatiin ijaarame ijaaruunsaa silaa Oromoon mormitullee gammaduudha qabdi. Bakka garitti wal deeggaruudha qabdi. Lakki Abiy kun waan birallee balleessu waan kan hedduu gaarii godhe. Beeta mangistii Miniliik kun keenyaa miti. Kan ajandaan Oromoo cunqursaadhaa ture amata 100 waa keessaa bahaadhaa ture. Namni qaas tolchite asii fannifame. Waan kana muuzeema godhee paablikiidhaaf ummataaf banee hoottaa waan keessa kuttan laala. Akka keessa turtanii jee beeta mangistii haaree maqaa Oromootiin ijaaruun silaa mormillee qabaannu deeggaruudha qabna. Yoo hubannaa qabaanne gaa nama waa yoo taane deeggaruu qabna. Garuu wanni harkaadhaa jiru waan isaan mormu gurguramuudha qabaa. Gurguramuudha qaba jecha jedhan. Paarkiin gurguramuudha qaba. Hay jara keenya siyaasaa bilchina hin qabne tanaan ummata keenya afanfaajessuu ittiin dhiifuudhaatu as nu kaase. Nuti warra dubbatu kana anaa fi warra wajjin dubbachaa jiru wani nu kaase. Siyaasaa